dhageeffadha wanni akka sheekaaroo beenfaan deemaa jirtuun amantii islaamaatii miti bocola isaa walitti laaqatan an zaahiran isinihim ijoolleen filachuu fi filachuu dhabuu keessatti mirga qabdi ammoo isiin tun amantiin islaamaa ta dhugaadha qur'aanni keenya nuu himee jira من قتل نفسا نمني لبوتك كأجيس فكأنما من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا أكنا ما قوتو جيسيتي قرآن خنا خادني تدي ما تجانا ما أجيس أجان ترى من تسلاماتي متي بوش على مالي نا أمانا for the future أمتا شن أمتا خدوان إنجنيتي يو خرا خنان خرا أمني مكابا فتي تدي مخنان مرتي توكتشا أجرتني نما هدوت وان كنا خيسا فجأة مالي جنان توني تامي إسن أجر سيسادة مجرنتون أمنتي إسلاماتي متي أمنتين إسلاما نما قرتي سري بشان أباسي جنة سينو بولي سخي وان براديس أمنتين إسلاما نما بنينسا مخمرو سيستم التمرو قبو واني أولقباني أمني ديما جرانين خرا أمنتي بروتستانتي تيو خام انت يسوس أمني غرارو في حمزة tole filattee kompiitee amantiin islaamaa tun akka reefu sirraa dhageetti arrabsoo qabdii hinaaffaa walitti xiqqeessuu qabdii wantoowwan kana qabdii wantoowwan akkanaa arkeetiin keessaa bahee jira. Shira qabdii walajjeessa qabdii godha walirraa mura qabdiyya. Harka muraa qabdii morma muraa qabdii itiifuu waliin galtuu firqaan dhibbaa amantii tana hunda keessa Yesuusitti amanee isaanii wajji jannata seenuudha obboleessa kiyya obboleeyyan kiyya pirootestaantii wajji azaabni yoo jiraate seenuu naa wayyaa jeetiin filadhe. Akka nama tokkootti murtii kiyya wanni ati qorannaadhaan goote dhuga waa'uma jiru. Malfaatu jira naanji harka muraa dhawaa ajjeesaa arrabsuu tun ammoo murtii amata 10 dura dhaabbachaa jira nabboleessirree qacello gurra banii dhageeffadhu amata 10 dura dhaabbachaa jira wanni isaan itti nu garsiisan harka muraan amantii islaamaati warri jedhu ni kijiba maqaa amantii islaamaa balleessuuf dhagaan dhawaa ajjeesaa warri jedhu ni kijiban maqaa amantii islaamaa balleessuuf maqaa amantii islaamaa xureessuuf maqaa babbaafatanii silaagaa dargaggeessi hedduun na hubachaa jiran warra gartee amma ol bahanii ebalufaan bakka du'e warra ja'anii si afaanii qabu dhiifama naa godhi hoggaan amantii muslimaa keessi jiru Gaafii isaa fixe. no tana simbaanu murtii atii miti naa gale hoggaan amantii muslimaa keessa jiru nama dhibbatti karaa atira deemtura deemu akkaan teessini beeytaame qaceellotti itti fufyaayyee yes wantoowwan amma murtiin je'e hunni jiranii dhibbaa fi dhibbatti jiran na amanaa for the future amata 5 amata 10 waan hin geenyetti yoo karaa kanaan karaa ummanni maqaa baafatee itti deemu kanaan murtii tokkicha agartanii nama hedduutu waan kana keessaa faca'a maaliif jennaan tuni taamma isin agarsiisaa deemu jiran tun amantii islaamaatii miti amantiin islaamaa nama gartee saree bishaan obaasee jannata seenu obboleessa waan biraa dhiise amantiin islaamaa nama bineensa muka muruu siistama itti muruu qabu wanni ol qabanii ummanni deemaa jiraniin dhageeffadha wanni akka sheekaaroo beenfaan deemaa jirtuun amantii islaamaatii miti bocola isaa walitti laaqatan an zaahiran isinihim ijoolleen filachuu fi filachuu dhabuu keessatti mirga qabdi ammoo isiin tun amantiin islaamaa ta dhugaadha qur'aanni keenya nuu himee jira من قتل نفسا نمني لبوتك أجيس فكأنما من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا أكنا ما قوتو جيسيتي قرآن خنا خادني تدي ما دعنا ما أجيس أجان ترى من تسلاماتي متي بوشلو مالي أمني قرتي درك إيران أمنتينا ما نينا جوز هنجرت أمنتين إسلاما فلنا أنا بوليس خيا مرتقوتون فلنا قوتو دا يو أرخيا أمنتي تنا رابي أجيس أنجون بريورا كتي أنا بوليس خيا rakkoo isaa kiristaana ta'e jee bira dhaabbachuun dhiisu. Nama humaattu yoo ati guyyaa sadiitti hin duune jee galgala kana qofa naa barreesse amantii nama ajjeeftu tana
ani isaanii wajjin jannata seenur azaabaan seenur na dhagay murtiin si harka jirti islaama dhiisuu fi islaama jaalachuun namni tokko katti si dirqu hin jiru khagartee si ajjeesulleen hin jiru osoo arra kaatee martaba hidhatte namichi siin ajjeesa jee ana dura ajjeesee dabra malee ati miti tana quba qabaadhu. This is Islam. Islam jechuun kan freedom namaa kan adeerri Nabi Muhammad eenyu ture boo eenyu ture Islaama ture bira taa'eetiti Nabi Muhammad wajji nyaatee wajji dhugee wajji jiraachuu ture kana eeysatti irraanfatan ummanni tanaaf murtii khiyya yoonii fi waan sallaaltee kan deemtu tahee an obboleessi kee ilaa hanga dhumaa ilaa hangaan du'utti waan ati arraan tana isii tana dhiiftee deemteef niin hima fuulduraan itti deema waan fadhan haa godhani islaamummaan dhugaadhaa islaamummaa ajjeesaa jettu osoo hin ta'in islaamummaa jiraachisaa jettudha islaamummaan dhugaa islaamummaa arrabsaa jettu osoo hin ta'in islaamummaa kabajaa jettudha islaamummaan dhugaa islaamummaa fageessaa jettu osoo hin ta'in islaamummaa dhiheessaa jettudha tana naa quba qabaadhu galatoomii tana sibiran sababa kee yaaniin an jijjiiruun si hima dhaggeeffadhu sababa kan kee dhaggeeffadha isinillee sheekha dhaggeeffadhu Mubarak dhaggeeffadhu Hamza dhaggeeffadha sababa kee wanni nan godhu hedduu naa galatoomii yaada akka nama muslimaa tokko naa dhiyeessitee fi an sa'aan amma jirurraa eegalee obboleessa kan kee murtiin protestaantii pheenteedha amaneetiin jaalatee fudhadhe wanni naa gootu wanni akka obboleessa murtii jaalatutti naa gootu ka akka hiyyaa muftii Abdii Raggaasaa jaamu ni beekame muftii islaamaa ka Abdii Raggaasaa jaamu laalee akka amantii san keessaa hin baaneef please gorsa kannii fi ani egaan bahee namni aan cufatu fedee bee liqimsu qabrii seenee lafa deebee lafarra hin jiraatu. Yesuus namni du'a cabsee hin jiru obboleessa